solutions to the problems of the West. Is also prophesied in Atharva Ved, book number 20. dabalataan waa'een dhufiinsa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaba Atharvaaveed kitaaba 20ffaa him 21 maantiraa jaarratti himamee jira. Bakki kun waa'ee duula ahzaab haasawa. Inni diina kum 10 irraa tiifama. Akkasumas duula san osoo waraana hin godhin mo'ata. Inni akaruu jaama ja'a. Akka afaan saaniskiriititti akaruu jechuun nama galatoonfatu jechuudha. Akka afaan arabaatti ammoo ahmad jechuudha. Kunis maqaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan lamataati. Timbiitiin kun inni osoo waraana hin godhin duula san injifata ja'a. Kunis duula ahzaabiiti. Duulli kun osoo waraanni irratti hin godhamin injifannoo musliimootaatiin goolabame. Akka ragaalee tokko irraa hubannetti diinni yeroo san isaaniin loluuf qophii irra ture 10,000tti dhiyaata. Dabalataan Atharvaaveed kitaaba 20ffaa him 21 maantiraa 7 irratti rabbiin guddaan mootota garagaraa 20 aangoo irraa buusa. Akkasumas abanduu diina 60,090 irraa eega ja'a. Akka afaan saaniskiriititti abanduu jechuun yatiima yookaan nama haadhaaf abbaa hin qabne jechuudha. Hiikkaan biraa abanduu ammoo faarfamaa yookaan galatoonfamaa jechuudha. Kunis hiikkaa maqaa Muhammad juuti. Kanaafuu jecha saaniskiriitii kan abanduu juu wayita gara afaan arabaatti hiiknu Muhammad ta'a sallallahu alaihi wasallam. Mul'anni kun dabalataan rabbiin guddaan mootolee garagaraa 20 aangoo irraa buusa ja'a. Akkuma beekamu wayita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makka keessatti islaamummaa barsiisan hooggantoota gosaa kan gara 20tti dhiyaatantu jira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hunda isaanii mo'atanii jiru. Diinonni yeroo sanitti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti duulaa turanis gara 60,000tti dhiyaatu. Timbiitiin kanaan wal fakkaatu Rigveedaa kitaaba 1ffaa him 53 maantiraa 9 irratti irra deebiin ibsamee jira. Jechi saaniskiriitii as biratti ibsame sushramaa ja'a. Sushramaa jechuunis kafaarfamuu yookaan galatoonfamuu malu jechuudha. Kunis hiikkaa maqaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waa'een dhufiinsa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaba Agni maantiraa 64 irratti ibsamee jira. Rishiin kun aannan haadha isaa hin dhugu, harma haadha isaa hodhu ja'a. Akkuma nuti hundi beeknu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harma haadha isaa hin hoone. Haliimaatu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harma hoosisee guddise. Waa'een dhufiinsa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaa Ahmad juunis himamee jira. Utarchik mantiraa 1,500 irratti, Indiraa boqonnaa lammaffaa mantiraa 152 irratti, Yajurveed boqonnaa 31 lakkoofsa 18 irratti, Rigveed kitaaba 8ffaa him 6 mantiraa 10 irratti, Atharvaaveed kitaaba 8ffaa him 5 mantiraa 16 irratti, Atharvaaveed kitaaba 20ffaa him 126 mantiraa 14 irratti ibsamee jira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaa Ahmad juun ibsamuu isaaniitiin cinatti bakka hedduutti maqaa Narashansaa jaamuunis waa'een dhufiinsa isaanii himamee jira. Akkumaan duraan dubbadhe Narashansaa maqaan juu jecha nar hiikkaan isaatis ilmi namaa ji'urraa akkasumas shansaa yookaan prashansaa hiikkaan isaatis galatoonfamuu ji'urraa argame. Nama faarfamuu yookaan galatoonfamuu qabu jechuudha. Kanaafuu maqaan Nabi Muhammad maqaa Muhammad juun Narashansaa jaamee kitaabban amantii Hinduu hedduu keessatti ibsamee jira. Rigveed kitaaba 1ffaa him 13 mantiraa 3 irratti, Rigveed kitaaba 1ffaa him 18 mantiraa 9 irratti, Rigveed kitaaba 1ffaa him 106 mantiraa 4 irratti, Rigveed kitaaba 1ffaa him 142 mantiraa 3 irratti, Rigveed kitaaba 2ffaa him 3 mantiraa 2 irratti, Rigveed kitaaba 5ffaa him 5 mantiraa 2 irratti, Rigveed kitaaba 7ffaa him 2 mantiraa 2 irratti, Rigveed kitaaba 10ffaa him 64 mantiraa 3 irratti, Rigveed kitaaba 10ffaa him 182 mantiraa 2 irratti, Yajurveed boqonnaa 20 lakkoofsa 37 irratti, Yajurveed boqonnaa 20 lakkoofsa 57 irratti, Yajurveed boqonnaa 21 lakkoofsa 31 irratti, Yajurveed boqonnaa 21 lakkoofsa 55 irratti, Yajurveed boqonnaa 28 lakkoofsa 2 irratti, Yajurveed boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti, Yajurveed boqonnaa 28 lakkoofsa 42 irratti. Verse number 37, Yajurveed chapter number 20, verse number 57, Yajurveed chapter number 21, verse number 31, Yajurveed chapter number 21, verse number 55, Yajurveed chapter number 28, verse number 2, Yajurveed chapter number 28, verse number 19, Yajurveed chapter number 28, verse number 42. You can go. Sallallahu alaihi wasallam kitaabban Hinduu keessatti itti ibsame qofa hedduu himuu ni danda'ama. Yeroo nama qabu nu ga'uuf malee waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan macaafa Hinduu keessatti qofa ibsame irraa guyyaa guutuu haasa'uu ni danda'ama. Yeroo gabaabduu qabnu tana keessatti timbiitii yookaan mul'ata waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibsame takka qofaan isin dhiyeessa. Sunis kalkii awtaar kan jiru. Bhagavad Purana kan 12 Adhaay 2 Shilookaa 18 hanga 20 irratti akkana jedha. Mana Vishnuyaas keessatti mana Biraamaan keessatti ganda Sambaalaa jedhamtu keessatti mana hoogganaa Sambaalaa keessatti kalki ni dhalata. Amaloota gaggaariitu isaaf kennama. Akkasumas amaloota addaa kan 8 ta'antu isaa kennama. Inni farda adii yaabbata, sayfii ammoo harka mirgaatti qabata. Dabalataan Bhagavad Purana kandi tokko Adhaay 3 mantiraa 25 irratti
kaliyuugiitti wayita mootonni saamtota yookaan hattoota ta'anitti mana vishnuyaas keessatti kalki ni dhalata dabalataan kalkii buraanaa boqonnaa 2 mantira 4 irratti waa'een dhufiinsa isaanii ibsamee jira mana vishnuyaas keessatti mana biraamaan keessatti mana hoogganaa sambaalaa keessatti kalkii ni dhalata kalkii buraanaa boqonnaa 2 mantira 5 irratti inni hiriyoota afuriin deeggarame ummata hamaa waliin waraana godha jedha kalkii buraanaa boqonnaa 2 mantira 7 irratti dirree waraanaa irratti malaayikootaan deeggarama jedha kalkii buraanaa boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti mana vishnuyaas keessatti gadaameessa sumatii keessaa dhalata jedha kalkii buraanaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti ji'a maadahuu guyyaa 12ffaa irratti dhalata jedha gabaabumatti qabxiileen kitaabban hinduu keessaa isinii hime kunniin waa'ee kalkii awtaar dubbatu amma qabxiilee muraasa kan timbiitii kanneen keessatti ibsaman bal'inaan isinii dhiyeessa qabxiin takkaffaan maqaan abbaa isaa vishnuyaas jedhama vishnu jechuun rabbi jechuudha yaas jechuun ammoo gabricha jechuudha hiikkaan isaatis gabricha rabbi jechuudha gara afaan arabaatti wayita jijjiirtan abdullaa ta'a kun ammoo maqaa abbaa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaan haadhaa sumatii jedhamaa jedhamee jira akka afaan sanskriititti sumatii jechuun tasgabbii calliinsa nagaya jechuudha afaan arabaatiin ammoo aaminaa jechuudha kunis maqaa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ganda sambaalaa jedhamtu keessatti dhalate jedhamee ibsamee jira sambaalaa jechuun ganda tasgabbii fi nagayaa jechuudha akkuma beekamu makka daarul amaan jedhamuunis ni waamamti mana nagayaa jechuudha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam makka keessatti dhalatan mana hoogganaa sambaalaa keessatti dhalate jedhamee jira akkuma beekamu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mana hoogganaa makka keessatti dhalatan ji'a maadahuu guyyaa 12ffaa irratti dhalate jedhamee jira akkuma beekamu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ji'a rabiul awwal guyyaa 12ffaa dhalatan rishii xumuraati jedhamee ibsamee jira antim rishii yookaan ammoo ergamaa xumuraati jedhamee ibsamee jira akkuma beekamu quraana keessatti suuratul ahzaab suuraa 33ffaa ayaa 40ffaa irratti akkana jedha ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد سنرا أباد إلى تقوت سنتان قالوا إني أرجم ربي تي في أمور نبيوتها تيجر ربي وانون دبيقات خنافو قرآن نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيوت أمرات ينو يمجر تنبيتين يخان ملني ساني فما مدبلتان رشين يخان كالكي أو تاريخون barumsa jalqabaa yeroo halkanii goda keessatti argata jira itti aansuun gara kaabaa deemee ni deebi'aa jedhamee simamee jira akkuma beekamu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyiin jalqaba gaara hiraa yookaan jabala nuur keessatti itti buufame quraanni suuraa dukaan suuraa 44ffaa ayaa 2 fi 3 irratti akkasumas suuraa al-qadr suuraa 97ffaa ayaa 1ffaa irratti akkana jedha inna anzalnaahu fi laylatil qadr dhugumatti nuti halkan sadarkaa qabu keessa qur'aana gad buusne dabalataanis akkuma beeynu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gara madiinaa godaananii jiran madiinaan ammoo kaaba makkaatti argamti san booda gara makkaa deebi'aniiru mul'ata san keessatti dabalataan amala haalaan gaggaarii ta'e badhaafama jedhamee ibsamee jira akkasumas amaloota addaa 8tu isaaf kennama jedhamee jira amaloonni 8 kitaabban hinduu keessatti ibsaman hikmaa yookaan ogummaa of to'achuu beekumsa namaa qooduu gosa kabajamaa keessaa dhalachuu gootummaa haasawaa gabaabsuu nama galata beeku ta'uu fi arjummaa guddaa qabaachuudha alhamdulillah amaloonni himaman kunniin 8 amala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dabalataan timbiitiin sun inni ergamaa ilma namaa hundaati jeebisee jira rabbi quraana keessatti suuraa 7 suuraa 34ffaa ayaa 28 irratti akkana jedha وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون نتنا ما هون دافول ما قالت قمتشيسا في كتشيسا قوني مالي سنرجن قالوا ردون نموت هم بيقا دبلت عن تنبيتين سن إني فردا ديك أبا جامع بسمجر أكون بيكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم براقبا سنيس فردا ديم سمي راجع تندمن أكسما السيفي أركم رقاتك أبتي فردا أبتا جامع بسمجر نبي محمد صلى الله عليه وسلم دريوان ورانا هدورة ترجمني جرو hedduu isaanii irrattis ofittisuuf jecha irratti hirmaatan yeroo sanitti seefii harka mirgaatti qabataa turan timbiitiin sun itti fufuun namoota wallaaloo ta'an gara karaa sirrii qajeelcha jeebse akkuma beekamu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ummata arabaa gama karaa sirrii qajeelchanii jiran yeroo sanitti ummanni arabaa ayyaamul jaahiliyyaa yookaan yeroo wallaalummaa jedhamu keessa jiraachaa turan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gargaarsa rabbiitiin ummata arabaa dukkana keessa ifatti baasanii jiran timbiitiin sun dabalataan inni hiriyoota afuriin deeggarama jedha kun ammoo sahaabota afran kan khulafaa ar-rashidiin jedhaman ibsa abubakar umar usmaanii fi ali rabbi hunda isaanii jaalatu mul'anni sun inni malaayikootaan deeggarama jeebisee jira akkuma beekamu quraanni suuraa al-imraan suuraa 3ffaa ayaa 123 hanga 125 irratti akkasumas suuraa anfaal suuraa 8ffaa ayaa 8 fi 9 irratti malaayikoonni nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dirree waraana badrii irratti gargaaranii akka turanii fi saniinis akka mo'atan nuuf himee jira kun gabaabumatti waa'ee dhufiinsa kalkii awtaar kan kitaabban hinduu keessatti ibsame
waa'ee nabi muhammad kan kitaaban amantii hinduu keessatti ibsamee gad fageenyaan beekuu barbaadan kaaseta kiyyaa kan mata duree muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaban hinduu keessatti julaaluu dandeessu. The avatar which is mentioned in the Hindu scriptures. For more details on Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hindu scriptures, you can refer to my video cassette on this topic, which gives more details on Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Hindu scriptures.